Akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa News 24 odeeffannoo ispoortii isin biraan geenya. Odeeffannoo keenya har'aati. Liigonni Awurooppaa garaagaraa torbeedhaaf boqonnaa irra turan ayyaana bara 2025 akka simatan booda guyyaa boruu ta'anii deebi'uudhaan kan gaggeeffaman ta'uun Pirimeer Liigiin Ingiliiz ayyaanaan boodatti torbeen 20ffaan boruu sa'aatii 9 walakkaa irraa jalqabee kan inni gaggeeffamu sa'aatii 9 walakkaa irratti Tottenham Hotspur dirree isaa irratti Newcastle United keessummeessaa galgala sa'aatii 12 irratti Barnamaawut Everton wajjin sa'aatii wal fakkaatu Aston Villa Leicester City wajjin, Crystal Palace Chelsea wajjin, Manchester City West Ham United wajjin, Southampton Brentford wajjin yoo taphatan galgala sa'aatii 2 walakkaa irratti Brighton and Hove Albion Arsenal keessummeessan. Guyyaadhuma boruu Serie A Xaaliyaaniitiin Veneziyaan Impoolii sa'aatii 11 yoo keessummeessu Fiorentinaan galgala sa'aatii 2 irratti tapha eegamu Naapooliin keessummeessa. Galgala sa'aatii 4:45 irratti Hellas Veroonaan Udinese wajjin taphata. Tapha liigii Faransaay tokkoffaa torbee 16ffaatiin Saint-Étienne Stade Rennais sa'aatii 1 irratti yoo keessummeessu Lille sa'aatii 3 irratti akkasumas sa'aatii 5 irratti Olympique Lyon tapha eegamu Montpellier wajjin kan taphatan ta'a. Pirimeer Liigiin Ingiliiz jilbata fuudhaan sa'aatii 11 irratti Fulham Ipswich Town yoo keessummeessu tapha akkaan eegamu Liverpool Derby Lancashire Manchester United ni keessummeessa. Taphoota guyyaa boruu gaggeeffamu keessaa yookaan Pirimeer Liigii Ingiliiziin sa'aatii 12 irratti Crystal Palace dirree isaa irratti Chelsea keessummeessuun gama Chelseatiin Baadiyeshee Willis Fofana fi Upamecano hanga walakkaa Jaanuwaariitti akka hin deebiine kan gabaafame. Gama biraatiin Raamiyoo Laabiyaan tariitii tapha kana irratti dhaqqabuu ni danda'a kan jedhamu kan eegamudha. Chelseaan tapha kanaan taphoota lamaan darbee erga mo'atamee asitti tarii gara injifannootti deebi'a jedhamee tilmaama argatee jira. Maaliif yeroo kanatti Chelseaan enerjii anniisaa isaanii fixatee laataa wantoonni jedhanii irratti haasa'amu jiru. Haa ta'u malee dargaggeeyyiin Chelsea tapha kana irratti gara injifannootti deebi'uudhaa fi gara Selhurst Paarkii deemuudhaan Crystal Palace wajjin akka falmatanii kan gabaafame. Gama biraatiin taphni sa'aatii 12 irratti gaggeeffamu Itaaliyaa irratti Manchester Cityin tapha West Hamitti keessummeessutti gama Manchester Citytti sababa miidhamaatiin John Stones, Matthias Nunes, Ruben Dias, Ederson fi akkasumas kan tapha kana irratti hin hirmaanne tariitii shakkii deebi'uu danda'u kan jedhamu Matthias Nunes fi John Stones jiraatus Rodri fi Oscar Bob miidhama yeroo dheeraatiin garicha kana dhalaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Ammas taphicha kanarra akka hin deebine beekamee jira. Tariitii as dhiyeenya kana walitti dhufeenya Manchester City fi West Ham waliin qaban irratti olaantummaa Manchester City agarsiisaa jira. Haa ta'uuti malee taphoota 13 darban keessaa Manchester City taphoota 3 qofa kan injifate. Kanuma irraa Manchester City tapha kana injifachuudhaan ammas mala injifannootti deebi'ee itti fufsiisaa jedhamuudhaan kan inni eegamaa jiru. Galgala sa'aatii 2 walakkaa irratti Brighton and Hove Albion Amex irratti Arsenal keessummeessa. Gama Arsenal irratti ibsachuu isaatti gabaafame. Bukaayoo Saakaan hanga Febraarii 2025tti hin deebi'u. Raheem Sterlingis akkasuma hanga Jaanuwaarii walakkaa irratti akka hin deebine gabaafame. Takiyaaroo Toomiyasuunis hanga Jaanuwaarii walakkaatti akkasumas Ben White hanga Jaanuwaarii walakkaatti kan hin deebinedha. Tariitii immoo tapha kanaaf Julian Timber deebi'uu danda'a kan jedhamu. Gama Arsenaaliin tapha kanaan tariitii Arsenaaliin Brentford injifachuudhaan gara lammaffaa dhufee jira. Tapha kanas injifatee lammaffaa isaa kan itti cimsatuu fi gaamanumaan Liverpool irratti dhiibbaa ni gaggeessa jedhamuudhaan kan inni eegamu. Pirimeer Liigiin Ingiliiz kun jilbata sitti fuudhaan tapha eegamaa Derby Lancashire Liverpool sa'aatii 1 walakkaa irratti Manchester United ni keessummeessa. Taphoota as dhiyeenyaa walitti dhufanii Manchester United wajjin Liverpool olaantummaa irratti gaggeessaa kan jiru. Akkasuma dhiyeenya kanaa kan yaadannu Liverpool 7 fi duwwaadhaan Manchester United injifachuun isaa kan yaadatamudha. Gama Manchester United Victor Lindelof, Mason Mount fi Luke Shaw tarii tapha kanaaf gahuu dhabuu danda'us wanti jedhamu hanga ammaa shakkii keessa akka jiranidha. Gama biraatiin Maatias Deelaayis akka dhukkubsate miidiyaan gabaasaa jiru. Maazuraawwanis tapha kanaaf tarii qaqqabuu dhabuu danda'a wanni jedhamu gama Manchester United odeeffannoo ka'aa jiranidha. Gama Liverpooliin Joe Gomez hanga walakkaa Jaanuwaarii 2025tti akka hin deebine kan gabaafame. Bradley fi akkasumas Ibrahima Konateenis tapha kanaaf hin qaqqaban jedhamee jira. Tarii tapha kanarratti immoo Diego Jota fi Federico Chiesanii tapha kanarraaf qaqqabuu danda'u jechuudhaan odeeffannoon kan bahaa jiru. Pirimeer Liigii Ingiliiz hanga ammaa torbee 19 taphatame keessatti Liverpool qabxii 45 sassaabachuudhaan galchii qulqulluu 28 sadarkaa tokkoffaa irra jira. Arsenal qabxii 39 akkasumas goolii qulqulluu 21 sadarkaa lammaffaa irra kan jiru. Nottingham Forest barana haala nama ajaa'ibuun gara sadarkaa sadaffaatti dhufee jira. Qabxii 37 akkasumas goolii qulqulluu 7 qabachuudhaan sadarkaa sadaffaa irra kan jiru. Chelsea afuraffaa irra jira. Manchester City qabxii 31 jaffaa akkasumas Manchester United qabxii 22 qabachuudhaan afuraffaa irratti kan inni argamu.